irratti dubbii sagalee waaqayyoodhaa daqiiqaa muraasaaf wajjiniin barannaa. Waaqayyo waaqni keenya waaqni abbootaa arjummaa isaaf gara laafummaa isaa nu gidduutti argamee akka nu barsiisuuf akka nu gorsu tolaaf eeyyama waaqayyo keenyaa nuuf haa ta'u. Mata duree taasisnee kan nuti wajjiniin barannu ergaa qulqulluu Phaawulos saba Galaatiyaatiif barreessee boqonnaa 6 lakkoofsa 7 irratti jecha barraa'e mata duree taasisneetu wajjiniin barannaa. Sagaleen kunis akkas jedha: namni immoo waanuma facaasee galfata jecha jedhu ta'a jechaadha። የእግዚአብሔር ፍቃድ ሆኖ አብረን የምንማረው የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ገላትያ ሰዎች የጻፈው ገላትያ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 7 ላይ የሚገኘውን ቃል ይሆናል። ቃሉም እንዲህ ይላል: ሰው የዘራውን ያጭዳል። namni wanta facaase ni galfata yookiis ni hammata kan jedhu ta'a. Jecha kana kan dubbate saboottan waaqayyoo qulqulluu abbaa keenya Phaawulosidha. Kanaaf kaayyoon barnoota kanaadhaa inni guddaan namni jireenya isaa jiraatu keessatti jireenya addunyaa yeroodhaaf dirree kana irratti bobbaanee yeroo jiraannu waan hojjennu kamirrattiyyuu isa facaafnu akka galfannudha. Kanaaf saboottan waaqayyoo akkuma beekamu namni gaafa boqqolloo facaasu qotee bulaan jecha gaafa boqqolloo facaasu boqqolloodhuma magarata. Akkas miti namni boqqolloo facaasee xaafii hammatu jira. Maal jettan? Namni xaafii facaasee boqqolloo magaratu immoo jira. Yoo xaafii facaasan maal hammatu? Maal jettan? Kanaaf hin gowwoomina. Namni waanuma facaasee hammataa jedha qulqulluun Phaawulos. Kanaaf saboottan waaqayyoo Phaawulos jecha kana gaafa dubbatu namoonni wanta gaarii akka facaasaniifidha. Amma waa'ee facaasuu kan nuti kaasne yaada namaatiif akka galuufidha. Namni akka hubatuufidha saba waaqayyo. Akkuma namni gaafa boqqolloo facaasu boqqolloo deebi'ee magaratu namni gaafa xaafii facaasee jedhu xaafii akkuma haammatu jireenya keenya keessattis wantuma facaasne akka haammannu wantuma facaasne akka galfannu mata dureen kun nu barsiisa jechaadha saba waaqayyo. Kanaaf seenaa kana wajjiniin wal qabatu tokkoffaa moototaa boqonnaa 21 lakkoofsa 1 irra kan jiru seenaa tokko wajjin ilaalleetu barumsa keenya gabaabaatti goolabna. Kutaa kana keessatti gaafa ilaallu saba waaqayyoo tokkoffaa moototaa boqonnaa 21 lakkoofsa 1 irra gaafa ilaallu nama Naabitee jedhamu arganna. Namichi Naabitee jedhamu kun immoo mana mootummaa mootii Samaariyaa kan ta'e biyya Samaariyaa kan bulchu maqaan isaa Akaab nama jedhamu biraatii lafa gaarii kan ta'e bakka dhaaba wayiniidhaa qabu turee jira saba waaqayyo. Naabiteen lafa gaarii kan ta'e kana lafa dhaaba wayiniidhaa kan inni argate dhaala abbaa isaatiiti. Abbaan isaa isa dhaalchisee addunyaarraatii kan godhaani kennaa abbaa isaatii dhaala abbaa isaatii kan ta'e Naabiteen lafa gaarii kan ta'e dhaala abbaa isaatiidhaa qabu turee jira. Bakki lafa isaatiis kunis immoo nama biyya Samaariyaa bulchu yookiis mootii Samaariyaa kan ta'e Akaab nama jedhamu naannoo lafa isaatii biraa qabu turee jira. Daangaa isaaniitu wal bira dha.
Nabuteen nama abbaa hin qabnedha. Qabeenya isaa kennite dhaala abbaa isaatii qofaadha saba Waaqayyo. Kennaa abbaa isaatii qofaa harkaa qaba. Kennaan abbaa isaatii kun immoo daangaa mootii biraati. Nama Samaariyaa bulchu mootii Samaariyaa kan ta'e Akaab biraa qaba. Yeroo kana gasaa guyyaa gaafa tokkodhaa mootichi Akaab kun qabeenyaa isaa ilaallachuudhaaf daangaa lafa isaatii gadi ilaallachuudhaaf utuu deemu bakka daangaa qabeenya isaatii kana maddiidhaan maasiin Naabuteedhaa lafti isaa firii gaarii kan kennu midhaan gaarii kan biqilchu tureera. Firii gaarii kan argamsiisudha. Kanaaf mootiin kun Akaab kan jedhamu lafa Naabutee kana hawwee jala saba Waaqayyo. Lafa Naabutee kana ta'e kennaa abbaan isaa isaaf kenne kana lafa hiyyeessa kanaadhaa ija isaatiin ilaalu hawwu. Isin ajaa'ila hawwuu qofa otoo hin taane lafa Naabutee kana fudhachuudhaaf Naabutee barbaada. Gara Naabuteetti dhiyaate. Naabutee lafa kee kana naaf kenni, ani immoo qarshii siif kennaa. Bakka lafa keetii kana wanta biraadhaan sii kaffala. Yoo barbaadde qarshii isaa sii kenna. Yoo barbaadde immoo lafa iddoo biraadhaan sii kenna. Kana lafa kee kana naa godhii sii gara Naabuteedhaan. Kan akkas jedhu mootii Samaariyaa kan ta'e Akaab nama jedhamudha. Waa gadhiisi lafa kee kanaa gaafa jedhu Naabuteen garuu tokkoffaa moototaa boqonnaa 21:3 irratti jecha ajaa'ibaa tokko dubbate. Dhaala abbaa kootii siif kennu Waaqayyo naa oolchuu jedha. Maaloo sagalee kana jedhaame dhaala abbaa kootii siif kennu Waaqayyo naa oolchuu. Dhaala abbaa keenyaa kan laanneef Waaqayyo hin keenya naa oolchuu. Kanaaf saboottan Waaqayyo baay'een isaanii dhaala abbaa keenyaa dhaala abbootii keenyaadha hin kenninu jedhanii hanga dhaala abbaa keenyaadha dhaala duuka bu'ootaa dhaala raajotaa dhaala abbootii hanga kenninu morma keenya kenninu jedhanii morma isaanii soofiidhaaf kennan. Baay'een isaanii dhaala abboota keenyaa yaannu jedhanii mataa isaanii dhagaadhaan rukutamuudhaaf kennan. Baay'een isaanii dhaala abboota keenyaa yaannu jedhanii fannootti darbanii fannifamuudhaaf of kennan. Dhiiga isaanii dhangalaasan lubbuu isaanii dabarsanii kennan. Maaliin kenninu jedhanii maal jettan? Dhaala abbaa keenyaan kenninu jedhanii. Yeroo kana Naabuteen dhaala abbaa kootii agarsiif laaddu Waaqayyo isa kana naa oolchuu jedhee gaafa mootiitti deebisu mootiin aariidhaan guutamu. Ilaala fuuldura mootii dhaabatee jira. Baay'een saba Waaqayyoo dhaala abbaa isaatii mootii fuuldura dhaabbachuun itti isin ajaa'iba. Qilleensa addunyaa yeroo ammaa raafamaa jiru kana fuuldura dhaabatee dhaala abbaa isaatii naa dabarsee kan kenne baay'eetu jira. Kennaa abbootaa naa dabarsee kan kenne fannoo Kiristoosiin morma isaarraa bitee kan gate nama baay'eetu jira. Dhaala abbaa isaatii dabarsee kan kenne Naabuteen garuu isa kana Waaqayyo naa oolchuu jedha. Baay'eetu sodaan guutamee dhaala abbaa isaatii dabarsee kennaatti jirame. Dhaala abbaa isaatii dabarsee kan kenne Naabuteen garuu isa kana Waaqayyo naa oolchuu jedha. Baay'eetu sodaan guutamee dhaala abbaa isaatii dabarsee kennaatti jirame. Mee ilaalaa saba Waaqayyo namoota baay'ee
waggaa lama sadii kanaan dura turan baay'een isaanii namoonni garaagaraa raajonni garaagaraa yeroo ammaa ta'ani qabeenyaa yookiis dhaala abboota isaanii gaafatanii jennaan dabarsanii morma isaanii fannoo morma isaanii irraa bitanii kan kennan baay'ee isaanii jiru. Obbo Ayyaantuu kan jedhaman beektu Obbo Ayyaantuu beektuni Obbo Ayyaantuun jedhu namni beeku hin jiru. Hattuun cimaa tokkotu ture. Hattuun kun waantota namaa caalu gaafa hatuudhaaf gara mana namaa deemu seefii yookiis billaa harka isaatti qabatee ture. Sagalee kanaa wajjin jirtu Obbo Ayyaantuu beektu hin beektanii isinitti namaa bu'aa. Isa booda gaaf tokko hattuun guddaan kun hattuun gaafa mana namaa saamuudhaaf deemu qabeenyaa namaa saamuuf gaafa deemu harka isaatti seefii qabateetu mana jara tokko dhaqe. Mana jara kanaa gaafa dhaqu abbaa manaadhaaf haadha manaadha yeroo isaa halkani abbaa manaa baatu manaa kun ciisaatti jiru. Irriba keessa jiru. Mana cabseeta seensi. Hattuun kun harkatti waa baataan isiniin jiru. Maal baata? Seefii harkatti baattatee jiru. Utuma mana cabsee seensee mana keessatti deemaatti jiru abbaa manaa fi haadha manaa ciisanitti darbe. Yeroo kana abbaa manaa fi haadha manaa ciisaa jiran kun irriba keessaa gaafa isaan dammaqanii gaafa ta'an hattuun harka isaatti seefii baatu fuuldura isaanii dhaabata. Ummata isin jootan dhaaba. Inni iyyitu seefii isin irra dhaabatu isatti iyyitu qabu. Seefii baateetu fuuldura isaa dhaaba. Zindanii namni tokko akka hin dubbanne hin dubbate taanaan seefii kanaanan jedhan. Isa booddee jarri naani irriba keessaa reefuu dammaqu namichi kan inni baatu seefiidha yookiis aalumeedha. Eessatti ayyeen irree abbaa manaaf haati manaa zim jedhameetu dhaggeeffachuu jalqabe. Iddoo isiniitii morma gochita malee uuguu jedhee iyyeeta ollaan birmachiifadhattu. Inni iyyitu seefi isin dura dhaabatee jiru. Yeroo kana inni hattuun suni haadha manaadhaan eenyudha maqaan kee jedheen. Watti maqaan kee eenyudha jennaan maqaan kee Aadde Ayyaantuudha jetteen. Eenyudha? Maqaan kee Ayyaantuu jedhama jennaan wayyoo jedha namichi. Hattuu sanatti akkas jedha. Wayyoo maqaan baay'ee jaalladhudha. Maqaa kana baay'een jaalladha. Sababni isaa maqaa jaalallee koo ishee jalqabaa turtee jedha. Kanaaf hin jaalladhaa yeroo maqaa eenyu ture? Laattan jaalallee koo ishee jalqabaa maqaan ishee Ayyaantuudha. Kanaaf sababii maqaa kanaatiif si dhiiseera si macheessuutti hin jedha. Eenyu ta'e abbaa manaa ta'e eenyudha ta'e maqaan kee jennaan abbaan manaa maqaan kee warreen ollaa keenyaan Obbo Ayyaantuu jedhamanii waamuu jedha. Obbo Ayyaantuun ta'inaa ishii sabeettanii waaqayyo maqaan keessan badhaasaa taanaan badhaasaa kuma ta'e maqaan kee Toloshiidha taanaan Toloshiidha. Ortodoksiidha taatee jennaan ortodoksii ta'eetu jiraattu. Kanaaf maqaa kee hin jijjiirin tarii maqaa kee akkatti jijjiirtuudhaaf jedhanii seefii qabatanii sirna dhaabbachuu danda'u. Obboleessa kee obboleettii kee dhaala abboota keetiidhaa dabarsitee kennuudhaaf seefii fuuldura kee dhaabbachuu danda'a. Ati garuu seefii sana morma kee kennu malee dhaala abboota keetiin laatiin. Kanaaf isin maaliin ta'inaan jedheen Obbo Ayyaantuun ta'inaa ishii yoo ta'e illee Obbo Ayyaanaa yoo taatan gaariidha. Kanaaf sabeettan waaqayyo naani ta'inidha qabeenya abbaa keetii siif laaddu waaqayyo naa badhaasa kana dhaala abbaa keetii dabarsee sitti hin kennu jedhu naa wiixeen yeroo kana dhagaan aariidhaan guutameetu silaa beektu isinitti himu nama gaafa aaru maal akka inni ta'u namni gaafa aaru fuulli isaa akkamitti jijjiirame isiniyyuu beektu.
yeroo kana mana isaatti galu haati mana isaa wanta inni nyaatu qopheessitee biteesseetu isa hedduu haadha manaa bira ol darbeetu bakka bitaa ciisicha isaatii dhaqee ciisuu jalqaba. Maal ta'e maarra jette haati manaa yeroo kana jettee gaafatte maal taatee maal immoo aartee dhufte mootii taateetu jirtu akkamitti aartete maal rakkate jettee gaafatte abbaa manaa eenyuun gaafatte akaabiin gaafatte yeroo kana akaab rakkoo isaatti mutu kunoo namni Naabutee jedhamu bakka gaariidhaa lafa keenyaati lafa gaarii qaba ture lafa isaa godhe immoo naaf kenni ani immoo qarshii kenne jennaan na didee haadha manaa isaatti matu yeroo kana haati manaa isa kanatu si aarsaare mootii taateetu jirtu biyya Samaariyaatti bulchitu akkamittiin kun si aarseetu nyaata si dhagachiisa kai wanta nyaata si qopheessee jira nyaadhu dhugi adillee lafa Naabutee kana siifan kennisiisaa jettu siifan kennisiisaa yeroo kana mootiin kunis ka'eetu wanta nyaatamu kana nyaata nan gabaabsa seenaa kana gaafa gabaabsee geessalee haati manaa Akaabiidha Elzaabeel kan jedhamtudha ragaa qopheessuu jalqabde haadha manaa mootii ta'e wanta ta'eetiif wanta barbaadde yoo isheen jette namni jalaate hin jiru achi baateetu gabaabaadhumatti ragaa qopheessite ragaa nama sadii qopheessitee warra murtii kennanittis isaan bira dhaqxeetu Naabutee namni jedhamu waaqayyoodhaan otoo inni arrabsu waaqayyoon otoo inni salphisaa jiru mootis otoo inni arrabsu kunoo ija keenyaan agarre jedhaatii murteessaa jetteetu ragaa nama sadii qopheessita walaalaa nama aangoo qabu nama yeroodhaaf aangoon harka isaa keessa jirtu wanta barbaade yeroodhaaf murteessuu danda'a mata dureen barumsa keenyaa maal ture irraanfattanii namni waaqota isa maal godha hammata yookiis namni waanuma facaafe galfata kanaa sabeettan waaqayyoo Elzaabeel ragaa nama sadii qopheessitee akka irratti murtaa'eef namoota magaalaa sana keessa jiran hundumaa yaasaniitu gaaffiin siraan jiru harka isaanii keessa jira ragaan sira qophaa'e Naabutee fuudhanii namoota damee fuuldura dhaqanii dhaaban gaaffii gaafachuun hin jiru elaa Naabutee namni jedhamu kunitu waaqayyoo salphisaa jiru mootii keenya Akaabiidhaaf otoo inni arrabsu ija keenyaan agarre gurra keenyatu dhaga'e dhugaadha jedhanii murteessan kanaaf Naabuteen maalaa ta'uree dhagaadhaan rukutamee haaduu jedhanitti murteessan dhaala abbaa isaatiitiif jecha saba waaqayyo qabeenyaa isaatiif kennaa abbaa isaatiitiif jedheetu Naabutee dhagaadhaan rukutanii dhiigni Naabutee dhangalee dhiiga Naabutee sareetu arraabe maaltu arraabe sareetu arraabe saba waaqayyoo ta'ii dhiigni isaa yeroodhaan dhangala'uu danda'a qabeenyaa abbaa isaatiif jecha dhaala abbaa isaatiif jedhee Naabuteen qabeenyaan isaa dhiigni isaa dhangale dhiigni Naabutee garuu hin callisu dhiigni nama qajeelaadhaan jallisu isa kanaaf ragaa kan ta'e immoo obboleessa Qaayel kan ta'e Abeel ragaa keenyarra seera uumamarraa obboleessi hundi isaa Qaayel Abeelin gaafa dhiiga isaa dhangalaasu dhiigni Abeel sun gara waaqayyootti iyyattee waaqayyoon teessoo isaarraati akka dubbachiisu seera uumamarratti barraa'ee jira ammas egaa dhiigni Naabuteedhaa gara waaqayyootti gaafa iyyattu waaqayyos Naabuteedhaaf jecha Akaabiidhaan akkas jedhe yaa Akaab ati
Mariam nu si farsina, Mariam nu si farsina, maalummaaf callisna, gochaa kee nageenya. Maalummaaf callisna, gochaa kee nageenya. Mariam nu si farsina, Mariam nu si farsina, maalummaaf callisna, gochaa kee nageenya. Maalummaaf callisna, gochaa kee nageenya. Mariam nu si farsina, Mariam nu si farsina, maalummaaf callisna, gochaa kee nageenya. Maalummaaf callisna, gochaa kee nageenya. Mariam nu si farsina, Mariam nu si farsina, maalummaaf callisna, gochaa kee nageenya. Maalummaaf callisna, gochaa kee nageenya. Mariam Haadha Waaqa keenya, Mariam gochaa kee nageenya. Mariam Gulantaa lubbuudha, Mariam abdii Yesuuta. Mariam nu si farsina, Mariam nu si farsina, maalummaaf callisna, gochaa kee nageenya. Maalummaaf callisna, gochaa kee nageenya. Mariam Burqaa fayyinaati, Mariam giftee hundumaati. Mariam Kanaaf si waammanna, Mariam ganamaaf galgala. Mariam nu si farsina, Mariam nu si farsina, maalummaaf callisna, gochaa kee nageenya. Maalummaaf callisna, gochaa kee nageenya. Abdii qulqulloota, Mariam durbee haadha gooftaa. Mariam Dhugumatti dhiyeesse, Mariam taate haadha gooftaa. Mariam nu si farsina, Mariam nu si farsina, maalummaaf callisna, gochaa kee nageenya. Maalummaaf callisna, gochaa kee nageenya. Mariam Burqaa Libaanosi, Mariam urgooftuu Naardoosi. Mariam Taate abdii keenya, Mariam si duukaa